Silaa Muhammadoo amma waaqan nutti fuudhe. Inuma gubanne. Wallaahi Muhammadoon nu gubee nu qaqqaammate. Hee bade miskiina wallah. Ana amma jara kana hoggaan laalu. Maal ta'a abbaa mana akkasii naa kenne yaa Waaqayyo. Isa kaaniifoon kennita. Ani hojjaan koo gabaabbannaani moo? Maaliif naa kennuu diddee hin jedhan ture. Yoon argadhe ammoo dhiira dubartii biraa hafuu hin dandeenye naa kenne rabbiin kun maal akka ta'e hin beeku. Dhugaa rabbi dhiira dubartii biraa hafuu hin dandeenye dhiira dubartiif karaa darbaan kennine naa kenna. Wededheen dhiisa. Gaafan jara kana laalu yaa rabbi maali isaaniif jaalala akka kanaa kennite. Ana maa yoo naa kennite ana sona uumtee isaanii soo dhuumtee hin jedhan ture dhuguma rabbi siiresii jechuudha. Maaliif jennaan akkaataan haasofsa isaanii akkaataan uffannaa isaanii bakka baay'ee das nama jedha baay'ee nama hawwata. Garuu guyyaan tokko moon ufte jechuudha guyyaa badii guyyaa lakkaawwatte kanan ufne guyyaa salphotitti dhufe. Silaa dubartii amma waaquma nutti fuudhe numa gubanne nuyi numa gubanne akkatti abbaa manaa qabannu dhabne. Inni namaan sodaanne dhufe qiqqib namarraa godha. Maal goona meem kana? Anamma abbaa manaa gootee dhee dhabdadhu tumanitti heerume abbaa manaa gootee dhee dhabdadhu maaliif jennaan faaxeen maraatti bakka nurraa fudhatti. Kottu mana siidaa ibsa jettee cuma waan isheen itti gootu maal beekna hoolaan gosa kassagamedha ka nyaatee dhugee bojor jecha baa mana sana kan isa nyaatummoo baay'eetti dhufa. Dhugaa rabbi warroonni dhirsa namaa fudhatan nu dhiisa daraa rabbi sodaadha nu dhiisa nu jalaan tuttuqiina hin jiraanna akka nuti jiraanyu nu feetanii. Maal addunyaan tokko bichaa miti dhiira baay'ee oomishiteetti yoo. Maal ta'e Muhammadoonis kan faaxee kottu isaatiin jettutti maxxanu. Namni kaayyoo qabu namni hojjetee jijjiiruu barbaadu namni hojjetee kaayyoo isaa jijjiirrachuu barbaadu jiraachuun qabuuyi. Gumaa baalchaa saafo gubanne ka akkanatti. Amma mucittiin kuni imboosii dhugaa rabbi miskiina garaana nyaatte. Inuma boossi. Waan hin godhuuf hin dhabe kaa maal jennaani inni ishee mudate kun gaftu kun mudateera ta'uu ni mala. Waaqayyo si haa jajjabeessu jajjabeena isaa siif haa kennu tokko yoo sokkee 99tu dhufaa tokko duuba 99tu jira isin booyinii jedhe ishee sossobinaa game kanuma didda isheen maaliif jennaan fiqiriidhaan ishee tuqeera namichi. Inni si maal taanaan ishee tokko hamma cuudhaqimi amma ishee kana dhiisee dhugaa rabbii ka'uma jalqabaa sana namaa wayyaa minna. Ka'uma jalqabaa mala ishii beekan ka'uma jalqaba gaariis ta'ee hamaa waliin argan sana wayyaa ishee mammanne qaratti hudduu qullaa fiigaa oolte galgalamaa abbaa mana namaa fudhattu miti. Ishuma jalqaba qalbiidhaan yaadaan kaayyeeffattee aggaammishiif deemsa ishii beektee waan hojjettuuf waan dhiistu adda baafattee maaliif akka deemtu eessa akka deemtu adda baafattee ishuma deemtu sana wayyaa. Har'a isheen kun hudduu irratti wayyaa kuttee wiigii kanatti taqattee funda isaa walaqannaani laphee isaa hooqxe fakkaata. Ishee kanaatti wadeedha ishee bira dhaqe. Amma isheen kun miira jaalalaa keessa jirti akkamatti miirri ishee hundi gaddaan guutame bo'aa jirti. Garuu torbee lama caalaan boosu irraanfatte namicha kana wallaahi irraanfatti. Dubartii cimtuu taanaan inuma irraanfatti garuu dubartii laaftuu taanaan waggaa 5 kana miti waggaa umurii ishee kana dagachuu hin dandeessu. Maal jennaan waa'ee masaa yaaddi waan ta'eef. Nagaa amma irraanfanne nagaan isiniif haa tokkum jirtu ani nagaadha fayyaadha rabbi galannaa ga'u bara 2017 xumurtanii 18tti baga ceetanii. Bara nagaa bara gammachuu bara milkaa'inaa isiniif haa ta'u isiniin jedha. Mee yuutuubii koo kana sabiskiraayibii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatiina. Wallaa waa'ee gaa'ela kanaan naan argoon lapheen isaa maal akka ta'e hin beeku. Na akkasii
barumsa siniifaat ori maammadu jala surxattanii feesbuuk irratti poostii na gochuu didee baanaan koo jettanii na shakkaa maaliif dhoksa suuraa akka warri jettan ila suuraan bahuun akka mucittii kana bicha nama miidhaa gartanii amma isheen waanuma fe'inuma baa miidiyaa irratti hojjetu turan garuu har'a gaaf akkas miira gaddaa keessa jirtu namoonni baay'een itti kolfu rakkina ishii fi rabbi bicha beeka ishii fi jaarsa ishii rabbi bicha beeka maalitti akka walitti bu'anii garuu abbaa manaa keessan ollaan irraan baasiina sinittaa hafu maal jennaan faaxeeni akka awwaaldi keessa lafa jala qoffortee galgala otoo sin algaa keessan irra raftanii shat sin jalaa gootee fiiguu dandeessa kanaaf sinittaa hafuu abbaa manaa keessan feesbuuk irra poostiin godhiinaa tiiktook irra gadhiisiinaa siniin jedha maaliif jennaani akkanattu maqaan koon tolu harree karaa irratti naa hitanii hoo jedhe waraabessi jedhan akkanattu faaxeen mikinaata barbaadde yoo sin jalaa shabshab goote immoo harka duwwaa haftan of eegaa